Obomboleettii 22 Asoosama dheeraa Barreessaan Atnaaboon Nagaasaa Waaqjiraa Abukaatoo fi Gorsaa Seeraa Seenessaan Abbaa Seenaa Arsadee Obomboleettii 22 Kutaa Tokkoffaa. Gubataa marqaa hubataatu argaa kan abbootii keenyaan jedhamaa turedha. Jecha xiqqoodhaan waan baay'ee ibsu kan dhalootarraa dhalootatti darbu jechaan yookaan hima tokkoon kaa'uu danda'u. Sammuun akaakiloota keenyaa hagam jabaa ture? Nuti dhaloonni ammaa kana gochuu dandeenyaa laata? Sirbi sirbamaa jiru kun gubataa marqaa hubataatu argaa kan nama jechisiisu natti fakkaata jedhan obbo Lamuun. Sirbichis michuu baay'een qabaa lixa biiftuu irraa dhaamsa koo naaf himii Oromoota maraa yoo lubbuun jiraanne turrullee wal garraa itti gorii naa jedhii na daraa dhaamsa baay'een qabaa Oromoota maraa kan bahaa kan lixaa wal duukaa hiriiraa. Firoottan koolaalii dhaqii lixa biiftuu Jimmaa Iluu Abbaa Booraa gaaruudhaaf mattuu. Itti fufeera sirbi Adam Haaruun. Namicha obbo Lamuu duubaan konkolaataa keessa taa'utu moobaayiliidhaan dhaggeeffachaa jira. Obbo Lamuu garaa raase. Sirbi kun baroota hedduu fuula dura sirbame. Namoonni baay'een akkuma sirboota biraa callisanii dhaggeeffachuu malee hiikoo itti kennanii sirriitti ergaasaa waan qalbeeffatan hin fakkaatu. Obbo Lamuunis dhiyoo hubatanii. Simbirroon ergaa dabarsaa jirti. Dhaamsa dabarsiti. Dhaamsa eenyuuti? Eenyuuf dabarsiti? Bahaa hanga lixaatti, kaabaa hanga kibbaatti dhaamsichi akka wal ga'u maaliif barbaachisee? Walii galan alaa galuu jedhaniiti laata obbo Damaaruun. Tokkummaan humna. Oromoof garuu sanaa oli dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Konkolaataan obbo Lamuun yaabbatan Iluu Abbaa Booraa keessa kutee magaalaa Jimmaa darbee Baddaa Bunaa bakka jedhamu ga'eera. Ganama bosona Iluu Abbaa Booraa keessatti argamu ilaalanii dinqisiifachaa turan. Kan argan har'a miti. Yeroo hunda garuu akka haaraatti isaan ajaa'iba. Bosonni Yaayyuu fi Cooraa gidduu jiru fakkeenya Oromiyaa maraati. Hanga Daarimoo fi Supheetti wal qabata. Burqaa bishaanii hedduu qaba. Bunni uumamaa bosona kana keessa guuteera. Damma holqaa fi daammoo bakka hedduutti kutatanii nyaachuun ni danda'ama. Goosuu fi baddeessi filatamee nyaatama. Biyya uumaan badhaase. Kennaa uumaa filatamaa nyaachuun rakkoo tokko malee bakki itti jiraachuun danda'amu dachee Oromiyaati. Biyya Kuush. Muki baay'een isaa gurguddaaf jaaraadha. Magariisi inni biyyattii irratti uwwisee jiru dinqiidha. Akaakuun mukaa bosona kana keessaa dhibe hin jiru. Nyaaphi isa gurguddaa ciree balleessuuf yoo itti duulellee hin dandeenye. Lageen bosonicha keessa jiran gamaa gamanatti ceessuu dhabuun ofirraa falmachaa jiru. Bosonni kun UNESCO irratti galmaa'uun itti xiqqaata.
Sooramuu fi waca markaatoo keessaa baatee gara baadiyyaa hoggaa deemtu, bosona namni keessa hin seenne keessa hoggaa lixxu baalli mukarraa bu'ullee sirifachiisa. Haa ta'u malee bakka waca keessa jiraachaa turte hoggaa yaadattu nageenyi bosonicha keessa jiru gara jannataatti waan dhiyaate sitti fakkaachuu danda'a. Wacaa fi waljeequu namootaa osoo hin taane haasaa qilleensaa fi muka gidduutti godhamu dhageessa. Yeedaloo simbirroolee fi shiishii sagalee bosonaa daandii jannataa kan hiran fakkaatu. Obbo Lamuun kana hundaan bohaaraa turaniiru. Amma immoo magaalaa Jimmaatti akka ba'aniin baddaa bunaa bakka jedhamu ga'aniiru. Bunni naannoo sana dhaabamee jiru ilaaluun nama hawwata. Bunni akka jirutti diimateera. Lagas diimesseera. Bunni kun bosona fakkaatee hanga ijaan arguun nama dhibutti biyya Abbaa Jifaar daran miidhagseera. Kunis Oromiyaan hangam badhaatu akka taate eeraa. Biyya uumaan badhaate. Uumaan badhaatee ganamumaa jiituu badhaatuu Oromiyaa. Biyya mootii Jimmaa shanan gibee hunduu guutee jira maaltu dhibee nama jechisiisa dhugaadhasi. Obbo Lamuun Oromiyaa keessa bakka baay'ee naanna'anii hojjetaniiru. Yaadaanis gulufan. Bosonaa fi buna Iluu Abbaa Booraa, Jimmaa biyya bunaa, Wallagga biyya warqee, Shawaa fi Arsii biyya minaanii, Baalee biyya garbuu, Boorana biyya warqeef loonii, Harar biyya kuduraaf muduraa, Walloo biyya albuudaa hundumaa naanna'anii arganiiru. Kan argan hunda yaadaan daawwachaa jiru. Garaa isaaniitti akkasis jedhan. Oromiyaan biyya dureettiidha. Garuu maal godhu tokkummaa hin qabnu. Oromiyaan nuuf akka kormaan daanqooti. Kan foon mataatti baatee ofii isaaf hin nyaanne, kan ormi qalee nyaatu. Abaarsa maalii qabnaa laata? Eenyutu nu abaaree? Aagii osoo nu fudhatanii balleessaa keenya nutti himanii maal ta'a? Anillee abdii kuteera. Garuu biddeen nama quubsu eelee irratti beekama akkuma jedhamu egereen dardartootaa fi shamarran Oromiyaa hawwisiisaa akka ta'e sochiin isaanii amma ni hima. Dargaggoonni ammaa bor waa hojjetu jedheen abdadha. Anaan kunoo jaarsummaa keessa umurii dulummaatti yoo nu bira taa'ee nu hojjechiisu jedhanii yoo biyya isaa keessa taa'ee dhugaa dubbate dargaggoota nutti kakaasa jedhanii sobanii guddina fakkeessanii Finfinneetti na jijjiiran. Sanumaayyuu lafa ani waraqaa malee namaa waliin agarreetti na jijjiiran. Kunoo deemaan jira. Osoo dur ta'e hin naqun ture. Amma garuu humni koos dadhabeera. Dargaggoota ammaaf laphee haa kennu. Qalbiin koo garuu waan itti hima. Qeerroowwan ammaa akka salphaatti lagaan qooduun hin danda'amu jedhan. Imaltoonni konkolaataa akka deebi'anii yaabbatan itti himame. Obbo Lamuunis bakkuma dhaabbatanitti harka isaanii lamaan gara samiitti ol qabanii samii adii kana keessa asii ol ilaalaa. Yaa Rabbi yaa Gooytaa yaa isa hunda uumtee hortee namaaf jettee yaa isa fannifamtee hafuura qulqulluu yaa mootii moototaa si kadhachaa jirra nu dhaga'i Oromoota jedhan sagalee kadhaa quuqamaa fi dheekkamsa of keessaa qabuun.